Siyaasati gomummaan siyaasaa keessatti muddatee ABO'n nu guddise. Waa'ee siyaasaa nu hubadha. Ilaalchi amma Oromoon jiru ilaalchi Itoophiyaanummaa fi Oromummaati. Ilaalchi Itoophiyaanummaa kana dhugaa waan ati galeetes haqa keessii fi dubbadha. Si dura namni Itoophiyaa beejaa'u akka bineensa laalaa ture Itoophiyaanummaa dhalaamaa sii fudhachiise. Herreetuun isaa Itoophiyaanummaa akka bineensa laaluu dhaabee jira. Kana siifin kaaya. Garuu Itoophiyaan tuni bu'uureffamni isaatu dhiiga hayyoota Oromoo ajjeesuudhaan. Atis dheedhee Hayilee Fidaa osoo bara sana seenaa isaa yoo dubbiftee dhaabbatu Itoophiyaanummaa irraa osoo jaanii lubbuu dhabe. Jeneraal Taaddasaa Birruu ministeera biyyattii ta'eeti hammeenya Itoophiyaanummaa kana harkee qabsoo mooraa Oromoo dabalame. Atis akka ilma Oromoo tokkotti Itoophiyaanummaan sun waan lubbuun si kabachiisti si qofaa miti. Nama si jala deemuun lubbuu kabachiifti. Kaampii Itoophiyaanummaa keessa Oromiyaa keessatti as deebiin siin jaa. Tokko lammaffaa kaampiin Itoophiyaan tuni nuti fi Itoophiyaan Oromoo wajjin dirree lolarratti wal baranne dirree lolarratti wal gaggeessina. Dirree karaa qalamaatiin wal gaggeessinaa sana sammuu sana keessaa kan itti yaaduu qabda. Karaa qalamaatiin jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu dhaamsiisaan jaanuuf gahaadha. Nama biraa ilaalachuun nu barbaachisu. Kanaafuu dhimma kanallee akka ilma Oromootiin siidaadha. Siyaasaa dubbannu keessatti illee waa'ee gandummaa akka baafannuu sinaama galatoomaa ulfaadha. Ilaalcha Itoophiyaa fi ilaalcha Oromoo dhiiroo ani irratti mul'isitti illee kijibu. Itoophiyaa fi Oromoo waliif haallaa turanii amma araaramuun dirqama. Wali araarsuu qabna. Itoophiyaan ta Oromummaas, Amaarummaas, Tigrummaas, Somaalummaas, Walaayitummaas keessa calaqqisiiftu akka taatu godhuun dirqama. Adda adda deemuun nama tokkoof illee hin fayyadu. Adda deemuun illee hin dandeenyu wali araarsuun dirqama. Kana fudhadhaa yoo hadhaa ishuu kanarra buusaa dirqama kun. Is a must. Wanni akkasitti hin dandeemu hin danda'amu kun. An waan isinii ta'uun isinitti waan isin gammachiisu miti. Ani entertainer yookiin bashannansiisaa keessanii miti an hoogganaa keessani. Hoogganaan waan uummataa ta'uu dubbata. Waan uummataa ta'uu dalaga malee waan uummata harka dhooyisiisu takkaa'uu ziis goosiisu san hin barbaadu ani. Wanni Oromoodhaa ta'u uummata keenyaa ta'u waan ammarra keenya qabachuu miidhaan maqaa Itoophiyaatiin nurrattis maaliin jechuun jira jituu kana. Akkuma kalees maqaa Itoophiyaatiin nuti miidhamaa jirru har'a ijoolleen nuti amma warra baafne maqaa Itoophiyaatiin saba biraa miidhaa jiran. Kun jibba farra Oromoo akkuma kalee nuti maaliif barre Itoophiyaa bara haraam nuti taateeti miti. Takka Baaybilii takka Quraanni haraam nuti hin goone. Miidhaa maqaa Itoophiyaatiin nurra gahaa tureetitu Itoophiyaan nu jibbisiise. Har'a maqaa Itoophiyaatiin miidhaa saboota adda addaa irra gahu Itoophiyaa osoo hin ta'in Oromoon akka jibban godhaa jira jechuudha. Kanaaf har'a Amaaraaf kan falmuu qabu, Tigraayaf kan falmuu qabu, Somaaleef, Walaayitaaf kan falmuu qabu adda durummaan Oromoodha. Ifiif jecha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa fi Oromummaa walii araarsaa eenyummaan biyyoolessaa sabdaneessummaa biyyattii kan calaqqisiisu akka ta'u saboonni immoo keessatti eenyummaa isaanii kabajamee fi wal kabajanii walii beekanii walqixxummaadhaan akka jiraatan gochuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Waan onnee nama tuqu dubbate mucaan waa'ee shirkaa dubbate sun rakkoon uummataa ta mootummaan jahus taati yedduu olii si jeemi awwaaniin beekuu fi ragaan qabu osoo nama si dhiime biyyaan gubata. Waan namni keenya keessa jiru Salaaletti waan namni keenya keessa jiru Wallagga Bahaatti waan namni keenya keessa jiru Gujiitti waan namni keenya keessa jiru Arsii Bahaatti Arsii Lixaatitti Shawaa Bahaatitti wallahi namni Oromoodhaa namni biyya sanii akka ammaa kana takkaa dararamee salphatee hin beeku. Kuni ijoollee ammaan gora jirtu waan mormuufi miti. It's a fact. Mee keessattuu warri biyya alaarraa biyya san da'itan abbaa feetan deeggaraa mootummaa deeggaraa yoo barbaaddan garuu Finfinneef Adaamaaf dirree dhawaa ta'e saniin deeggarinaa. Yoo sodaattan miilaan Adaamaadhaa bahu sodaatee fi Adaamaa ta'ee mootummaa faarsa kijibaan. Boosan dhaquu hin danda'u wanni kijibaa. Sodaree dhaquu hin danda'u. Gabba'uu hin danda'u. Maaliif? Tokkootu takka milishaatu miila isa cabsa takka qacaakkaatu harkisee fuudhee deeman. Namni keenya dur gabroomaa ture. Hidhamaa ture. Bayee galuu nu magala ture. Arra bayee hoggaa galuu bar. Salphinni irra ga'u. Akka fedhan cabaqan akka fedhan tuman. Sangaarraa qalatan sangaarraa gurguratan. Wanni dubbachaa jiruufis salphinni kuni keessattuu zabana Oromoon biyya bulchitutti ta'uunsaa qaaniidha jechuudha. Itti qaanfachuudha qabna. Itti qaanfachuudha qabna jechuudha. Kanammoo jijjiiruudhaaf saba hundarraa kaasuudhaaf. Laal
lolli kuni oromiyaa deegala tigree dhaqee amaara ga'e amma somaalittis gaffachaa jira kanaaf salphina sababa lolaatii fi